Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kun sagantaa CMN irraa isin dabru yeroo hunda maaliif siyaasuma qofarraa xinxalaa ooltaa siyaasuma qofarraa keessumaa nu dhiyeessaa ooltaa warra naan jettaniif garuu siyaasaa qofarratti osoo hin tahin taateewwan akka dhiyeenya kana Kaayiroo keessatti raawwatamte yookaanis gaggeeffamte tanatti addunyaan guutuu namayyuu irraa haasawaa jiru tanoo maaf keessumaa nuuf hin affeerree maaf irraa nuuf hin haasawine warri jettan sagantaa qabadhee isinii dhiyaaddeetiin jira. Akkasumatti keessummallee affeerradee qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf qophiidha. Kanas guyyaa muraasa booda isiniif ol darba. Inshallah arra waniin irraa haasa'uu dhufee waa'ee namni hundinuu irraa haasa'e kan. Namni hundinuu akka yaade. Namni hundinuu jaalala akkaataa itti ibsadhu jettiin akka ifi beekutti ibsata akka ilaalcha isaatti ibsa jaalala. Sanifuu maaf na birattuu hafti tana bira jirtu hoodhaa isiniif hin qoodaa jechuudhaan qabadhee dhufee dhugaa dubbachuudhaaf jaalalti. Fatiyaan ibsatte Fatiyaan jaalala fakkee garii ni fakkeessiti jaalala walitti hin qabdu mucayyoo wajji waan fedhan namni hedduu waan adda addaa jaa garii ammoo mu'aaziitu akkas miidhee mucayyoo maal godhee maal garee juuntaa garee maarree waan adda addaa irraa haasawaa jiran jaalarraa anoo maaliif hin haasawine maaf waan na bira jiru isiniin hin geenye yaadjiruuf hin qabadhee dhufe dhugaa jirtuun isin hima yeroo ammaa kanatti jechuudha. Akawan dinosaur ni weteni dinosaur in kan bade wagga mileni me kadura akawan akasitti wan jaalalti badde warri godhe haasawsni jira keessattuu magaalaa Kaayiroo keessatti jaalala miti faayidaaf wal jaalataa namni faayidaaf wal dhiyaataa warri jee yaadus ni jira namu hundaafu akkanitti yaadetti ibsachuu danda'a malee akkas jechuu miti. Jaalalti akka inni yaadisanitti ibsachuu qofaa miti. Kan biraa kan dhugaan jaalala dhugaa quuqamee fi ibsatus ni jira. Innis akkuma beeku sanitti ibsata. Saniifuu akki hundi isiniif jira. Ani niin addannaqa sa'a kana keessatti nama akkasiin nama jaalatu argachuun mu'aaz ni gowwoomte malee mucayyoo akkana si jaalattu taata lubbuu si baastee si hannitu kana kiloorooksii dhuguu miti namni biyyatti summii dhugaa marzii dhugaa barakiinaa dhugaa ibsa qalaa tiraka qabataa waan adda addaa godha jaalalaaf jecha addunyaa irraa dhabama jechuudha nama jaalatu san yoo dhabe ni dhabameef maafu si malee jiraachuu hin danda'u ta dur harkitanii warra dur jaalala beekoo fi warra dur saniif jaalalti akkasitti ibsamaa turte zamana keenya kana dhiyeenya kana eegaa yookaan addunyaa kanarraa jaalalti akkasiisan hidhabamtee warri joos ni jira kun immoo olumaan baafatini malee jaalala. Facebook af media irratti akka Fatiyaan baafattetti miikiin gargaartee baafattetti hin baafatini malee ni jirti jaalalti akkuma jirtu jirti jaalalti akkasii. Dirqama namni jaalalti akkasii jiraachuu ol baafachuun qabu jechuuf Facebook irra garuu jaalachuun jaalalti akkasii jiraachuu qoftiinu waan hedduu nama dinqisiisan. Zaman ammaa kana keessatti namni gadi ammaas ni jirtu ni dhabamtee jaalaltummaan tun hin jirtu warra joo jira. Maaliif jaalaltee bara keenya san jirti akkasi namni summii olii dhugu bara keenyaa dhugu maaliin dur turte malee amma hin jirtu warra joos ni jira. Akkasumatti duba eejiin namaa tuni bakka takkan teessu akkasuma deemti gaafa deemaa deemu namni kuni waa hedduu keessa dabraa kote gaafa ati kotte kasi booda honis ni harka uumaati harkite san harka jaalala akka ati dabarsitee sun yoo garaagarummaa qabaattellee yookaanis jijjiiramni yeroo konfidee yooniif waan adda addaa garaagara godhellee numa dabarsa jaalala san numa qammasa numa dhandhamaa jechuudha. Saniifuu mu'aazis Fatiyaanis baga nu garsiifattan jaalala kana addunyaa tanarratti yookaan Facebook irratti baga nu garsiistan isiniin jenna
namoota biraatiif illee baga fakkeenya taatan kan biraa warri qaqqabamee dho'ifattee ta'us baafadhaatee feesbuuk irratti ol darbaa addunyaa hundaafuu fakkeenya akka taatanitti jaalala addaa amma sun miidhu ideen barakinaan an keesseen duwidee san hanqamta akka keessa sii gubee rabbi haa beeku barakinaan gisee huccuu irratti sirganna qabee huccuu akkasi godhu barakinaan jaasa kiloroksiin huccuu akkasi godhu nama beeku beeka nama miixeen beeka nama fira ganna qabee maalayyaa burcuqqoo xiqqoo tokko haa waa xiqqaa shawanga cuqqaallaa takka namni dhugee maal akka ta'u qaamni isaa keessa maal akka ta'u abbicha dhugee gaafadha akkasitti wayii jaalalaa jenne sagantaa jaalalaas yeroo biraa qabannee haisiniif dhiyaannu ta'a yoo fakkeenyaaf komii fi wanti garagaraa qeeqanii garagaraa nutti heddummaatee qabannee isinii dhiyaachuudhaaf qophiidha. Thank you Muwaaz baga nuu dhoote baga qabsiifte jechuun dhalaan akkanatti dhiiraaf maraattu jaalalaan akka qabamtuu fi ni takkatti. Saniifu gareen dhiiraa amma hedduu warra gammaduu jiru jira. Gareen dhalaa ammoo warra aaru jiru warra arrabsu jiru jira Muwaaz. Saniifu abbichi dhageeffatu ati kam keessa jirtaa keessatti filaaluu dandeessaa jechuudha. Saniifu waan irraa jechuu dhufe waa hedduu sheekootiin ustaadoonni hedduun irraa dubbatan feesbuuk kanarraa garee juntaa garee maarree waa hedduu irraa dubbatame wanni biraa saaree ni uumame ani wanni irraa jechuu dhufte maa nu birattoo haftii yaada jiru sagantaallee qabannee isinii dhiyaannu ta'a arraaf sagantaan hanqanuma irraa dubbachuu dhufe sagantaa bal'inaan waa'ee jaalalaa mudannoolee jaalalaa jaalaltitu maali mataasitu taadam Haruun qabee hidhee qamaritti hoflee baasee jaantanallee qabannee keessanii dhiyaannu ta'a gara fuulduraatti adeemsa keenya yoo isin qeeqaa fi komii waan isinii dhiyeessinu nuuf barreessitan nuti karratti hojjennu ta'a kan irratti isinii dhiyeessinu ta'a waa hedduu qabannee dhufnee jennee yaannee turre haamilee fi mooraaliin yookaan qeeqni isin wanni isin nu barreessitan silaa nu jajjabeessaa akka irratti hojjennu haamilee nu godha mooraalii san isin biraa barbaannaa sanii nu jajjabeessaa isin jennaa waan irratti hojjennu irratti yoo komii nu barreessitan nuti irratti haa isiniif hojjennu ta'a. Sanumaa fi Fatihaa Teenyaas Rabbi haa fayyisu fayyitee amma galche jaanii baga Rabbi nagaan galche Muwaazis akkasii hariiroo waan isin jidduu jiru san tolfattanii jaalalatee sammi'ootu addunyaa irratti ol baastan tana yookaan hin qabaatin feetu qabaattaa waan jiru fakkeessitaniis taatu jaalallu baatan keessa barbaadaa fidaa walitti deebi'aa tokko ta'a hojii jiraadhaan isiniin ja'an gama keenyaanii galatoomaa tanumarraa dubbachuuf hin dhufe waan nu hordoftaniif hordoftoota keenya galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin ammoo walitti deebinutti har'aafan kanumarraa ta'u naan ni gaha nagaan nu tura sagantaalee biraa adda addaatti illee yoo barbaaddan keessa isinii galchinee irratti hojjennoo qabaattanis nu barreessuu dandeessan komii irratti isiniin jenna waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna.